abbaattu ilmoo isaa tawaggaa 8 gudeete waan himuufillee gurratti namatti hin tolle inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun dhagaa wal dhageessa share copy link godhaani sagalee taafi miyyoo tana abbaan isaa nama kana abbaan isaa kun haati miyyoo tana dhaltee yookaan deessee mana hakimaa jirti deemi ilmaan keessa naa buli janini ijoollee 4 qaba waliin qaban jechuu obsaa jama hinnatana inni miyyoo tana gudeedee iyyuma isaa kanarraan ka'ee miyyoon haadhatti dheexxee himatte mana hakimaatti haati tun immoo akkoo yookaan haadha abbaa ishii gartee abbaa miyyoodhaa kana wajji jirtu waan ta'eef akkoon tun hoggaa tana akkoon hinoo nama kana akkoon nama kana akkoon hoggoo dubbii tana dhageessu miyyoo san fuutee baddee akka seeratti wanni kun hin mul'anneef seerri waan kana qoratee jala bu'ee irra geenyaan micayyoo fuutee akkoon tun dhabamteeni amma wanni jirtu namni akkoo tana agartan qarshii 100,000 maallaqa Itoophiyaa badhaasa qabdan bakka jirtanitti qabsiisaa takka ammoo keessan nu dubbisaa namni akkoo tanaa fi miyyoo tanallee gartan jechuudha. Anuma gurratti dhaga'uullee namatti hin tolleedha. Abbaatu ilmoo ofii gudeede. Ilmoo isaa waggaa 8 gudeede. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Akkasuma ijuma gurrumatti gurra namaatti illee dhaga'uudhaaf waan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru gurra namaatti dhaga'uudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Wanti biyya keenya keessa deemaa jiru. Ilmoon abbaa fi haadha qalti. Abbaan ilmoo ofii gudeeda. Abbuma argatu ilmoo daa'ima waggaa 8 waggaa 7 waggaa 6 gudeeda. Lubbuu baasa. Kuni mirgi biyya keenya keessa hin jiru. Dhalli namaa mirga hin qabu. Kana waan baay'ee ofirraa ummanni keenya falmadhaa ofirraa ofirraa hiriira ba'aa iyyaa jedhani namaan sarman. Baay'ee nama gaddisiisa. Keessattuu immoo jedhamee abbaa ilmoo ofii akkam gudeeda. Yaa Rabbi bara maal keessa jira? Bara dhumaatii keessa jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu isin jecha egaa hordoftoota koo warroon chaanaala kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'artanis galatoomaa ulfaadhaa. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha akkuma ibsaan dura viidiyoo ibsaa irratti kutee irratti agarsiisee irratti ibsaan akka jedhe namichi kuni ilmoo ofii gudeedee ilmoo haati manaa isaa deessee hospitaala jirti inni immoo as garagalee dhaabate ilmoo isaa gudeedee jechuudha kan waggaa 8 ilmoo isaa gudeede ara ka biyya akkamii keessa jirra namni akkamitti yaada ijoollee ara fedhiin kun dhiiraa kun akka maali sin akkamitti akkam taatanii dhugaa Rabbii hedduu takka nama gaddisiisa. Haati isaa hospitaala jirti. Haati mucayyoo tanaa hospitaala jirti. Akkasuma immoo akka mucayyoo kanaallee hospitaala handeecha isa wajjiniin niitii ilma ishee wajjiniin hospitaala jirti. Mucayyoon tun dhattee hospitaalatti himattee jennaan akka waan ishee immoo fuutee baddee mucayyoo jechuudha. Maaliif waan kana jalaa dhoksuudhaaf. Ishee seera jalaa dhokachuu barbaaddeeti. Yookiin dhirsa abbaa ilmoo akka mucaashii sana maqaan hin banne fuutee jalaa baddeeni jechuudha. Ishiin haadha isheetitti himattee jennaan jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Waan gurruma kanatti dhaga'uu sitti hin toludha jechuudha. Wanti Itoophiyaa keessa deemaa jiru wanni gurra namaatti dhaga'an jirra jechuudha. Kun wal qala, kun wal gudeeda, kun lubbuu libbaasa waanuma hamaa walirratti raawwatu. Ani biyyi keenya sira gara dhumaatti deemaa jiramoo bara dhumaatti jedha santu dhufe moo qiyaamaa santu bu'aa jiramoo waanuma saayyuu naa galuu dide jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan mee feesbuuka irra laalaa guyyaa guyyaadhaan waanuma gurri kee waan gaarii dhaga'u. Dhugaa waaqaa ijji kee waan gaarii argu maal akka ta'e hin beeku ani. Maal abboo biyya ormaa keessatti maan dhageenyu biyyuma keenya keessa sila biyyi keenya maalidha karam deemaa jira. Si jammar dhiironni kuni isin maalidha qoy isin sila daa'ima kichuu tana malee jabaa gudeeddan isinirraan galuu. Dhugaa Rabbii kana falmadhaa Rabbii keessanii jedhaati namti biyya jirtan warri biyya jirtan jechuudha. Dhugaa nama gubaa bar sirii amma jedhee ilmoon abbaa ilmoo ofii gudoodii jalqabe. Biyya akkasii biyya qabna jenna. Gizee tokko yoo biyyuma ofii Itoophiyaa himachuun baay'ee nama gaddisiisa yeroo tokko maaliif biyya wal gudeedu biyya ilmoo ofii gudeedutti garagalee jechuudha. Haraamii hojjeta. Waan cubbuu kana sodaan maal harkama dhiira kana maal akkamitti ilmooteetitti
obboleessa yookaan akkamitti ilmoota itti saqqii rabbii keeti jedhe. Obboleettii teetii fi ilmoota itti akkamitti saqqii obboleettis kan gudeedu likkii qabaa maal Itoophiyaa keenya keessa waan uummate. Dhiiga ofii kee kanatti akkamitti saqqii ani biyyuma kana dubbachuu waanuma biyya keenyaa dubbachuu waanuma amma deemaa jiru dubbachuu hedduu nama gaddisiisa. Akkasuma lammii Itoophiyaa jettee himachuun si qaanessa sa'aatii kana keessatti. Maal bara akkamii keessa jira ijoollee? Amma kun akkamitti ilmoo ofii godhooda rabbii keeti jedhe. Akkamitti ilmoo tana gudeeda ilmoo ofii gudeeda. Ilmoo ofii isaa irraa baate isa gudeeda. Kuni kan ofii deessatu isa ajjeesa. Ilmoon ofii daanis haadhaaf abbaa ofii garagaltee qalti. Deebisee immoo abbaan ilmoo ofii dhalchee ilmoo ofii gadagalchee gudeeda. Ilmi haadha ofii garagalchee qala. Ilmi abbaa ofii garagalchee qala. Maaluma qoora kaayee dhannaka dhiirota kana kan jalaa eessa dhanne dhiirota Itoophiyaa keessaa jecha dhannaka. Dhiibnee dhiira biraa heerumnu kaa deemnee maal goona biyya biraa himannee biyya biraa dhiira biraa heerumna moo akkam taana beemma dubbiin nu garagalaa jirti. Eessa dhata dubartoonni eessa dhatti eessatti baddi. Dhiironni silaa qaata tabalaashurtan dhugaa rabbi siniin jedha dhiirri hundaa muti kaa tokko qaata tabalaashii kan sammuun gaazii fixe. Kana seera jala oolchuu muti seerri baasee ajjeesudha. Akkamitti kana guyyaa addabaabayii keessatti ajjeemne akkamitti ajjeemnes hin jedha. Ani koo keessattuu warra daa'ima nama ajjeesu nama qaluu fi nama daa'ima xiqqoo gudeedee ajjeesu guyyaadhaan addabaabayii fuulduratti osoo qalan akka biyyoota kanaan guddatte keessatti har'a kunniinis ittiin deebi'u. Homaa isaan beekanii hidhamanii taa'anii nyaachuudhaaf waan akkanaa raawwatu jechuudha. Wal jalatti ilaalanii. Inni waggaa 2-3 yoo ba'e qotiyyoo sooraan fakkaatee gadi baha. Achitti sooramee jechuudha, qalabamee jechuudha hidhaa keessatti. Keenya Itoophiyaan akkas beeka. Garuu biyya ormaa akkasii miti. Seerri biyya ormaa namni nama ajjeese hin ajjeefamu. Keenya osoo akkas ta'e har'a daa'ima xixiqqoo hayyoolii irratti haadhaaf abbaa irratti du'an deeman hin ajjeesan hin qalaman hin gudeeddaman hedduu nama gaddisiisa. Biyya san himachuun hedduu sitti gaddisiisa. Biyya akkamii akka qabnu hin beekuan. Itoophiyaa jettee gaafa maqaa dhaaftu baay'ee lapheen keessa caba. Maaliif kana addunyaa yoo argitu maalloon jetti. Biyya ilmoo ofii gudeedu biyya haadhaaf abbaa ofii qalu keessatti dhalannee Itoophiyaadha jennee deemna. Maaliif qiyaamaa santu bu'aa jira natti fakkaate bara dhumaatii santu gahaa jira natti fakkaate. Kanaaf wanti akkanaa kun deemaa jira natti fakkaate. Adaraa obboleewwan koo viidiyoo kana sheerii godhaati akkasumas akka wantu yaa barbaadamtu jechaa jirani isiitu fuudhee daa'ima kana badeen jedhani hedduu takka nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa. Jireenya addunyaa tanaa xiqqishuu tanaaf jedhani waan hamaa daa'ima ofiit irrattis kan hojjetan waaqayyo nu oolchu. Ani waan jedhee dubbadhu wallaale waan jettee dubbattullee si harkaa bada yoo sa'aatii kanatti si harkaa bada. Biyyi karam akka deemaa jirus hin beeku. Dukkanatti deemaa jirti natti fakkaata. Dhugaa waaqa Itoophiyaan keenya kun dukkanatti deemaa jirti. Dhugaa isin jedhama. Dhugaa rabbi dukkanatti deemaa jirti. Bara dhumaatii santu ga'aafii jira. Inni akkasiin jedha obboloota koo hedduu nama gaddisiisa. Waaqayyo immoo waan akkanaas sirraa haa qabu. Isiniin jedha hordoftoota koo warroon chaanaalii kee afaaraa taata sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo yaada fi qeeqa qabaatan koomentii irratti katabuun dagatina isiniin jaaladha isiniin kabaja waaqayyo waan akkanaas irraa haa qabu.